السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يا قرانا maal jedheen jalqabaa akkamiin tarreessu gubachuu quraanaa qubni koo farki koo danda'een barreessu garaan na raafamaa danda'een ibsu ijji koos ilaalee imimmaan koo yaa'ee quraanni gubannaan keessi nama daa'e an obsuun dadhabee keessi na gubatee yaaduu takka mana quraanaan taphate an obsuun dadhabee keessi na gubatee yaaduu akka mana quraanaan taphate akka fedhe gubee isa kan kukkutee yeroon ijaan argu qalbii koo nabute keessa nama madeessa quraanni yoo gubatu sahaabaan osoo arganii mee maal dubbatu silaa maaluma jedhu osoo kana arganii yeroo masjiidnii fi quraanni gubatu arganii bilaal osoo ka'ee waashii dammaqse kaaliin idiin waliin hamsaa koo nuuf kaase يا عباسي في لما استجرت عليه وللو عبدي جيتاچو واسلام مر يا جعفر استجرت يا عباسي في لما استجرت عليه مالو كاي برمدو نوانچادت بي يا جعفر استجرت سوا من نگيسو اوسواتي جرات يرتو نوران ديچسو اوسو ابو بکر کنا کان يارگني سلاما جنوا تاريخ سونا يارگني osoo Abu Bakr yeroo kana ta'anii silaa maal jedhu laata kana isaan arganii eessaan si fuudha laata yaa Ammaar eessa jirta osoo asii jiraattee kanaaf deebii sin laata yaa Ammaar eessa jirta osoo ati jiraattee kanaaf si deebii laata quraanni kee gubatee dammaqi yaa Islaamaa amma dammaqu baannaan maqaa keetu muslimaa kai kabachiisi gaa quraanni kee salphate mee ati eessa jirta masjiidni kee gubate nurratti hin dhiisingaa yaa rabbi nuuf himadhu munaafiqa kasiirraa quraana kee eeggadhu nurratti hin dhiisingaa yaa rabbi nuuf himadhu munaafiqa kasiirraa quraana kee eeggadhu cilee bubbee fuudhaatii nuuf taasisi aduunii quraanaa dacheerraa nuuf kaasi walaloo goola bee asittan xumura aduuniin quraanaa habadu dacheerraa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وللو عبدي جيتاچو ده